obboloota koo ar'amuu waa tokko isiniif himaa dhaamsa gabaabduu tokko hanga dhumaatti viidiyoo biyya kana dhaggeeffadhaa like subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa ani yookiin immoo beektanii mucayyootan yeroo baay'ee koowwantii jedhatirree barreessee fi akkasumas immoo namni gaafa nama gorsee yookiin immoo ana bichaa miti namoota hedduudha jechuudha. Dhiisi gaafa jedhanii siriidhaa itti abaaste jechuudha. Ashama harka fuunii hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube Eskalach jalatti argamtan jirtu akka jirtanitti nagaan waaqayyooniif haa baay'atu jecha. Egaa rawaa tokko isiniif himaa. Innis maal seetanii warreen beektanii ani yeroo tokkos sammuu ofii haaromsuun ittiin bashannanuun ittiin buhaaruun waa tokkoon yaa inuma jira. Garuu immoo waan akkana kan hin hojjetina. Waan mana namaa jirta. Mana namaa keessatti immoo kaameraan hin jira. Kaameraa dhoksaa jira. Kanaafiyyuu hin hojjetina. Ijoollee nama bu'aa jiran kuni waan isaan godhan difinii sila arganii ijaa argiteef ishin immoo miidhaa irratti. Kana goote jettee sitti himtu. Garuu immoo waan xiqqoo si eeggatti jechuudha. Waan xiqqoo aramni waan xiqqoo si eeggatti. Kanaafiyyuu irraa of qusadhaa. Nama biraatifuyyuu isheen madaamte okay gaarii siifaa taatu. An bakka biraammoo gaarii miti namni hundi gaarii miti. Garuu gaafa ishii argitee dhuftee tunis sarratanyaan tunis akkana godhaa tolkini akkana gooti miti an jettu sanitti kaati jechuudha. Dhuguma kanaafiyyuu osoo waan akkanaa kun isin tafe sinimmoo namoonni tokko immoo dhaqanii warroota ani akkana ta'aa jiran akkana hojjetaa jiran kana beektanii laayikii namoota laayikii kennaniif hin jajjabeessu jechuudha. Jawaadhu jechuudha. Kun immoo osoo beektanii waan gaarii anumattuu yoo amma fakkeenyaaf viidiyoon kiyya kun waan isinitti hin tolle waan isin barsiisne yoo ta'e laayikiin kun inni bira darbi jechuudha. Waan si fayyadu garuu bira hin darbin. Dhaggeeffadhu. Aasaa dheeraa keessa aasawni takka daqiiqaa 2 daqiiqaan takka wanti nama fayyadu jiraachuu danda'a jechuudha. Aasaa kiyya kana keessa yookiin immoo muun na fayyadu soo jette laayikii irraan godhanii bira darbi. Garuu immoo waan si fayyadu dhaggeeffadhu. Waan si fayyadu ilaali. Viidiyoo sitti tolu yookiin bakka waan ta'e na barsiisa kan jette tokko ilaali dhaggeeffadhu laayikii godhi. Kanaafiyyuu yaa obboloota koo waan akkana miidiyaa irratti keessattuu TikTokii araboonni hedduun hin ilaalu. Hedduun waa baay'ee argaa oolu. Sarratanyaan tiis akkana gootii wanti isheen garuu beektee waa'ee kaameraa kana kan quban qabnetu jira. Kaameraan dhoksaa kaameraa xiqqoo hin jirti. Yeroo baay'ee ani yeroon dubbadhu keessatti kaameraa waa'ee kaameraa kanatti appilikeeshiniin jira. Appilikeeshinii gadi buufadhaa isiniin jedheen ture. Appilikeeshinii tokko namoonni itti beeknee itti fayyadamuu wallaallee homaa nu agarsiisuu didee warreen jettan immoo kaamerichi suni kan bilbila keetti irratti buufatte suni appilikeeshiniin suni bakka kaameraan jiru qofa kan si agarsiisu jechuudha. Haala ittiin fayyadama isaatillee viidiyoo jedhee isin agarsiiseen ture. Viidiyoo garjallaa ilaaluu dandeessu warreen siniin galiin. Garuu immoo kaameraan dhoksaa xixiqqaatte ni jirti. Biyya kana keessatti hin jira. Mana kamiyyuu mana arabaa kamiyyuu hin jira. Garuu immoo namni hin beekne gurguddaa qofatu waan jirutti fakkaataa ijoollee keenya. Garuu immoo gurguddaa yoo hin taane xixiqqishuutu jira. Kan sagalee waraabduu kan waa hundayyuu. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Waan akkana kana hin raawwatinaa. Waan akkana kana hin godhinaa. Bakka namni si dhaga'u hin jiru. Booddee amma kinu engadduma mucayyoo wayii ijoollee lama asitti Dubaay kanatti wal lolaniitu mucayyoon suni beektanii qiimiitti kaawwattee qiimiitti magaalaa qabattee mucayyoon kilaasii tokko rafuu yeroo sanitti silleksitee kanumatti aayiliidhaan silleksitee mucayyoo suni baay'ee tokko dhukkubsattee sanaan silleksitee sun hoggasuma kaameraan arganii kilaasii isaanii dirree waan jirutti fakkaannee argitanii kilaasii keenya irree kaameraan hin jira jedhanii hoggasuma marmatanii dhufanii yeroo dhufan kanatti mucayyoo kun
akka malee harkaan seensistee kuniin dhukkubee mana yaalaa geessanii san qabdee poolisii birarree hin geessine kara biyyaatti ishee galchite jechuudha. Kanaafuu kaameraan kilaasii keenya hin jiru. Kaameraan iddoo kana hin jiru jettaniitoo guutumaan guutuutti dhibbatti ofitti namanii naasanii jechuu barbaadetanii bakka hundaayyuu hin jira. Mana Arabootaa hundaa biyya Dubaay keessa jiraatti bakki kaameraa hin dhabame hin jiru dhugaa dubbachuuf. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Walitti bu'iinsa immoo nama lama taatanii gaafa mana tokko keessa hojjettan immoo tarii manni madaamii sun mana keessiif hin ta'u mana maatii keetii miti mana keetii miti. Kanaafiyyuu dhiistanii waan deemtan waan ta'eef hojii irratti wal lolamaa jedha. Garuu immoo akkana godhu walajjeesu nama ajjeesaa akkana shiguudha birrish akaffalamu san siin kaffalamu waan ta'eef namni tokko yaa walitti muufachuu danda'a wal loluu danda'a. Garuu immoo akkana warratti yaadnu shaggaa miti. Innaa kana siin jedha keessattuu immoo ijoollee amma dhufan kana warreen itti dhiyaatanillee ta'ee namoonni bakka nama fakkeenya sodoo mijattii sun yookiin biyya keenya taate yookiin immoo nama beeku taate dhugaa dubbachuuf akkuma ta'ettis ta'u dhiisisuuf nan yaala. ግን baay'ee rakkoodha beektanii ijoolleen akkanaa kun sin dhagahanillee akkanan godhinii gaafa jedhanii bakka TikTokiin kun waan malee fidaa jira jechuudha. Waan malee immoo gaadindoonni akka barbaadde taate keenyas isaan laalanii foodoo akkanatti argattee miti jedhanii akka isaan isan ta'uu qabanii jechuudha. Maqaan balleechan dhugaa dubbachuuf waan tokkicha saraatanyaan takka gaafa balleesses kaaddamaa Itoophiyaa gosaa keenya jalatti. Kanaafiyyuu irraa of eeggannoo godhaa. Waan kana dhiisaa waan sin fayyadne TikTokiin yookaan birrii 100 sin kaffalu yookaan 500 sin kaffalu ammoo beeyyuu ta'e gaafa geemii taphatti geemii yoo ta'e nalatti yookiin immoo giiftarii gaafa taate nalatti viidiyoo hojjetteedhaaf maal taateedhaaf duraadhaan argattu. Kanaaf wanta anti beekuu qabdu safuu eeggachuu si galee safuun sin jedhu viidiyoon taaniin hin hojjetin. Hojjedhu viidiyoo ittiin bu'aan akka barbaadde ta'een waan hin taane waan ija namaas hin tolle waan keessattuu immoo waan isaanii waan Araboota muul. Annaa kan isin jedha obboloota koo kuni waan hin taanedha. Kanaafuu sirriitti of eeggannoo godhaa isin jedha asumarraani. Ijoollee baay'eedha beektanii waan akkana kana hojjetanii gara biyyaatti reegan kan galfamanii isaan immoo maalidha rakkinni isaan magarra gaa malee isaanumtu kassare malee ishii waan kassartee miti. Maaliif ishiin namni guutee namoota hedduu fidachuu dandeessi waan ta'eef. Kanaaf sirriitti of eeggannoo godhaa xinqaaqee godhaa. Kuni waan sin fayyadneedha. Keessattuu bakka isaan miidiyaa isaan irratti baay'atan akkas ofitti amantee si arguu danda'u. Amma lakkoofsa isiitiin biyya kanaatiin gaafa madante waan ati galakkiste sun hundi irra dhufa. Lakkoofsa kee waan qabaniif jechuudha. Gaafa ati banattu jalqabee irra dhufaa jechuudha. Kanaafuu isa lakkoofsa biyya biraatiin irra banattan lakkoofsa Itoophiyaatiin gaafa banattan amma ta'e jalaa baatuun anasiitiin gaafa banattanoo jalaan baatanii jechuudha. Innaa akkasiin jedhaa viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti.